ዋጋው ላልገባቸው ተግባሩ አንጀት አርስ ብርቱ የጀግናው ልጅ ነኝ የጎዳናው ንጉስ እጭ የቆንቀጭ ሀይ ገጭ ገጭ ደግሜ ላስታውስሽ ይረታል እየለፋ ጣሊያንም ለሽንፈት ነበር ስደነፋ ቀጭ የቆንቀጭ ታይም ቦጭም ቦጭ የኔ ዝቅ ማለት ከፍ እንድትይ ነበር አቦ እንዳንቃቃራት ጋብዥኝ ለነገር ቀጭ የቆንቀጭ ቢናህ ማኔት ነጭ ስሜ እንዝራሜ 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 አንጀት አርስ ብርቱ የጀግናው ልጅ ነኝ የጎዳናው ንጉስ እጭ የቆንቀጭ ሀይ ገጭ ገጭ ሰላም ቤተሰብ ዛሬ ለእናንተ አንድ ነገር ዘምተናል እሱም ሄራ ሺያ በተር ነው ፊቶት ላይ ጥቁር ነጠብጣብ ያወጣ ካስቸገራችሁ ሄራ ሺያ በተር ተጠቅማችሁ ፈሽ ማለት ትችላላችሁ ፊቶትን ጸዳ ፏ ያደርግላችኋል ሄራ ሺያ በተር ይለያል ሄራ ሺያ በተርን ይጠቀሙ ከስር በመናስቀምጥላችሁ Akkam bultan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin sangaan pirpireen tokko osoo nu gadi baasaa jirru utaaltee gola keessa buhuudhaan godina Eelee Aanaa Gemmoo ganda badaa jedhamu keessatti buna jabanaa lamaa fi toodistii tokko garagalchuun si dhaga'ameera. Egaa isa kanaafis mammaan aarii kilbilik jechuun muka booyyee fudhatanii nu duukaa buhuudhaan kursii bira nu dabarsanii jennaan hanga yoonaatti beelaxannee nyaata sangaa qotaa jiraachuun keenya nutti dhaga'ameera. Dabalataanis tariitii fooloorsii 50 galuudhaa fi fooloorsiin kumni yaraa wayinuu hafee jennaan asitti nu ejjataa jiraachuunsaa ammas lubbuu nutti ta'eera. Egaa oduuf odeeffannoo isaatii kanaaf qabdu xumureera. Odeeffannoo taanummee viidiyoo ilaalaa jirtanu kana walitti deemnee jira kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma oduuf odeeffannoo isaatii kanaaf qabanne isin biraan ga'uuf istuudiyoo muummicha Indaaqoo jedhamutti argamnee jirra hanga footoo oduu dursuunan eegala. Waraanni yeroo dheeraadhaa fi Raammoo fi Indaaqoo gidduu ture lammiilee Raammoo kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Kosii jedhamtu keessatti lubbuun darbaa jiraachuun dhaga'ameera. Egaa akka ajajaan humna waraana Raammoo dubbatanitti nutis lola kana ofirraa qoluudhaa fi loltoota kanneen akka Iyyaa Lootuu fi akkasumas bifa hayyerii waraana helikoophitarii allaattii cuphee jedhamu qabannee lola kana injifachuuf qophaa'aadha jechuun dubbataniiru. Indaaqootti nana bahu. Odeeffannoo koo ammallee nama biraan ga'ee hin finne maal aadaana keessa anaafsitu walla balaa Indaaqootti beekilaa. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo isaatii kanaaf qabnu xumurreerra Indaaqootti na jinqaatti odeeffannoo taanuun hanga walitti deebiin. Na dadhabsiiseera kochoon ashamaanaan jedhaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin kochoon lubbuu nama keessaa baasuu ka'aa jira oduu sa'aatii kanaan isinitti hima hangafoota oduun. Yeroo ammaa kana waraanni maqaan isaa Harammaa Coqorsa jedhamu haleellaanni boqqolloo irratti taasisaa jiruun lafaa fi madaabaraa jala jiru boojuuf akka lolaa jiran Komaander Tuufoo dubbataniiru. Egaa akka ajajaan humna waraanaa boqqolloo Faazariin ibsa kennanitti nutis lola kana injifachuu fi loltoota kanneen akka Saappaa, Cakii fi akkasumas qottoo dabalannee karaa bifa hayyerii waraanaa helikoophitarii Marcaa jedhamuun lola kana injifachuuf qophaa'aarra jechuun dubbataniiru. Egaa oduuf odeeffannoo isaatii kanaaf qabnu xumurreerra mana kanaaf warri haaraa taatan fooloo godhaan isiniin jedha. Jarri kaan immoo laayik sheer koppiliingi gochuun bakka nagaa olaan isiniin jedha. Guyyaa gaarii. Akkam bultan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin wayyaa kaatanii sangaa qamadan ga'ee jira oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa hangafoota oduun. Tibba kana haleellaa qorri namarratti taasisaa jiruun namoonni kumaan lakkaa'aman utaalloon qabamanii kanneen hafan wobaan ciisaa jiraatanus hospitaala Daakilootti akka yaalamaa jiranuu buufanni fayyaa naannoo keenyaa suuqeen ifoomseera. Dabalataanis ta'iitii hawaasni baay'een isaanii lola kana injifachuudhaa fi loltoota kanneen akka shuraaba qorraa miilatti kaalsii mataatti guuftaa kaa'achuun baadiyyaaf magaalaadha osoo hin jenne ufuu walitti guuruun ibidda qabsiisanii qaqqaammataa akka jiranuu hoogganaa olaanaa qorraa kan ta'an obbo Fooxaan ifoomsaniiru. Egaa oduuf odeeffannoo isaatii isin waliin kan turtii taasise ana Ammaariyaasinii gama kaameeraa kiyyaatiin harki mirgaa tokko yeroo baay'ee na cinaatti argama waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. ዋጋው ላልገባቸው ተግባሩ አንጀት አርስ ብርቱ የጀግናው ልጅ ነኝ የጎዳናው ንጉስ እጭ የቆንቀጭ ሀይ ገጭ ገጭ ደግሜ ላስታውስሽ ይረታል እየለፋ ጣሊያንም ለሽንፈት ነበር ስደነፋ ቀጭ የቆንቀጭ ታይም ቦጭም ቦጭ የኔ ዝቅ ማለት ከፍ እንድትይ ነበር አቦ እንዳንቃቃራት ጋብዥኝ ለነገር ቀጭ የቆንቀጭ ቢናህ ማኔት ነጭ ስሜ እንዝራሜ 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 አንጀት
ታርስ ብርቱ የጀግናው ልጅ ነኝ የጎዳናው ንጉስ እጭ የወንቀጭ ሀይ ገጭ ገጭ። ሰላም ቤተሰብ፣ ዛሬ ለእናንተ አንድ ነገር ዘምተናል። እሱም ሄራ ሺያ በተር ነው። ፊቶት ላይ ጥቁር ነጠብጣብ እያወጣ ካስቸገራችሁ ሄራ ሺያ በተርን ተጠቅማችሁ ፏ ፈሽ ማለት ትችላላችሁ። ፊቶትን ጸዳ ፏ ያደርግላችኋል። ሄራ ሺያ በተር ይለያል። ሄራ ሺያ በተርን ይጠቀሙ። ከስር በምናስቀምጥላችሁ Akkam bultan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin sangaan pirpireen tokko osoo nu gadi baasaa jirru utaaltee gola keessa bu'uudhaan godina Eelee Aanaa Gemmoo ganda badaa jedhamu keessatti buna jabanaa lamaa fi toodistii tokko garagalchuun si dhaga'ameera. Egaa isa kanaafis mammaan aarii kilbilik jechuun muka booyyee fudhatanii nu duukaa bu'uudhaan kursii bira nu dabarsanii jennaan hanga yoonaatti beelatannee nyaata sangaa qotaa jiraachuun keenya nutti dhaga'ameera. Dabalataanis tariitii foloorsii 50 galuudhaa fi foloorsii kumni yaraa wayii nu hafee jennaan asitti nu ejjataa jiraachuunsaa ammas lubbuu nutti ta'eera. Egaa oduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabdu xumureera. Odeeffannoo taanummee viidiyoo ilaalaa jirtanu kana walitti deemnee jira kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya. Amma oduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne isin biraan ga'uuf istuudiyoo muummicha Indaaqoo jedhamutti argamnee jirra. Hanga footoo oduu dursuunan eegala. Waraanni yeroo dheeraadhaa fi Raammoo fi Indaaqoo gidduu ture lammiilee Raammoo 10,000 lakkaa'aman magaalaa Kosii jedhamtu keessatti lubbuun darbaa jiraachuun dhaga'ameera. Egaa akka ajajaan humna waraana Raammoo dubbatanitti nutis lola kana ofirraa qoluudhaa fi loltoota kanneen akka Iyyaa Lootuu fi akkasumas bifa hayyerii waraana helikoophitarii allaattii cuphee jedhamu qabannee lola kana injifachuuf qophaa'aadha jechuun dubbataniiru. Indaaqootti nana bahu. Odeeffannoo koo ammallee nama biraan ga'ee hin finne maal laataana keessa anaafsitu walla balaa Indaaqootti beekilaa. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabnu xumurreerra Indaaqootti najinqaatti odeeffannoo taanuun hanga walitti deebiin. Na dadhabsiiseera kochoon ashamaanaan jedhaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin kochoon lubbuu nama keessaa baasuu ka'aa jira. Oduu sa'aatii kanaan isinitti hima hanga footoo oduun. Yeroo ammaa kana waraanni maqaan isaa Harammaa Coqorsa jedhamu haleellaanni boqqolloo irratti taasisaa jiruun lafaa fi madaabaraa jala jiru booji'uuf akka lolaa jiran Komaander Tuufoo dubbataniiru. Egaa akka ajajaan humna waraanaa boqqolloo faazariin ibsa kennanitti nuti lola kana injifachuu fi loltoota kanneen akka Saappaa, Cakii fi akkasumas qottoo dabalannee karaa bifa hayyerii waraanaa helikoophitarii Marcaa jedhamuun lola kana injifachuuf qophaa'aarra jechuun dubbataniiru. Egaa oduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabnu xumurreerra. Mana kanaaf warri haaraa taatan fooloo godhaan isiniin jedha. Jarri kaan immoo laayik sheer koppiliingi gochuun bakka nagaa oolaan isiniin jedha. Guyyaa gaarii. Akkam bultan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota daawwattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin wayyaa kaatanii sangaa qamadan ga'ee jira. Oduu sa'aatii kanaan isinitti himaa hanga footoo oduun. Tibba kana haleellaa qorri namarratti taasisaa jiruun namoonni 1,000 lakkaa'aman utaalloon qabamanii kanneen hafan wobaan ciisaa jiraatanuus hospitaala Daakilootti akka yaalamaa jiranuu buufanni fayyaa naannoo keenyaa suuqiin ifoomseera. Dabalataanis ta'iitii hawaasni baay'een isaanii lola kana injifachuudhaa fi loltoota kanneen akka shuraaba qorraa miilatti kaalsii mataatti guuftaa kaa'achuun baadiyyaaf magaalaadha osoo hin jenne ufuu walitti guuruun ibidda qabsiisanii qaqqaammataa akka jiranuu hoogganaa olaanaa qorraa kan ta'an obbo Fooxaan ifoomsaniiru. Egaa oduuf odeeffannoo sa'aatii isin waliin kan turtii taasise ana Ammaariyaasin gama kaameeraa kiyyaatiin harki mirgaa tokko yeroo baay'ee na cinaatti argama waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.